Egaan kabajamtoota hordoftoota OGMC guyyaa borii ayyaana irreechaa hora Finfinnee irratti kabajamu sababeeffachuudhaan uummanni Oromoo kallattiiwwan garaagaraa irraa dhufee asaan Oromiyaa magaalaa Finfinnee irratti argama. Akkuma isin argaa jirtan yeroo ammaa kana fuula dura giddugala aadaa Oromooti kan nuti argamnu. Uummanni Oromoo kaan uffata aadaa isaatiin faaya garaagaraatiin miidhamee Oromoo mi'aa urgaati kan inni jiru. Egaan nutis OGMC'n miidiyaan uummata irraa uummataaf as uummata faanatti argamuudhaan miira uummataa jiru isin biraan kan geenyu kan inni ta'u kallattiiwwan garaagaraa irraa kanneen nu hordofaa jirtan ammallee nu faana akka turtan isin affeerraa turtii gaarii. Kabajamu sababeeffachuudhaan har'a asitti argamtanii jirtu. Eenyu jedhamtu isarraa dhuftan? Abbaa Gadaa Fiqaaduu Abarraa Hundeen jedhama. Gaheen hojii kiyyaa Abbaa Alangaa Tuulamaati. Ayyee mee irreecha kana uummanni kan keenya kallattii garaagaraatiin hubataa irreechi amantaadha irreechi waan akkasiiti wanti jedhamu jiru mee hiikni sirriin irreechaa akkami jettu isin akka Abbaa Gadaa? Irreechi kenna waaqaati. Kenni waaqaa kun immoo waa hunda aadaa duudhaa of keessaa qaba. Amantiis of keessaa qaba. Irreessa jechuun gadaa keessatti calaqqee tokko gadaa keessatti hanjiru ayyaana guddaa gadaa keessatti kabajamu. Kanaaf irreessi kun maal of keessaa qaba? Aadaas of keessaa qaba, amantiis of keessaa qaba. Amantii akkamitti of keessaa qaba yoo jette ayyaanni kun yoo gaggeeffamu hangafaaf quxisuu qaba, marsaa gadaa qaba, ulfaa qaba, bokkuu qaba, kallacha qaba, ardaawwan gurguddoo ulfaa ta'an Tuulama keessatti malkaan amma irratti irreeffatamu kun malkaa hangafa. Malkaa hangafoota keessaa malkaa hora Jaangalaan. Malkaawwan hedduudha hunda irratti iyyuu hin irreeffatamu. Tulluu saddeettan Waaqayyoo hin jiru. Tulluu saddeettan Waaqayyoo kunis akka tulluu Cuqqaalaa, tulluu Eegduu, tulluu Waatu Daalachaa, tulluu Algee Fawaataa, tulluu Lamii Wacacaa, Yarar Kormaa, Anfurii fi Muxxee Galaan. Kun tulluu saddeettan Waaqayyooti. Tulluun kun ulfaadha jedhe Waaqa. Abbaan ulfaadha jedhe, malkaan ulfaadha jedhe, haati ulfaadha jedhe. Ulfina guddaa of keessaa qabuuf irreessis ulfina guddaa of keessaa waan qabuuf kenna Waaqaa, irreeffannaa guyyaa galatuu, guyyaa jaalalaa, guyyaa itti qaadima itti godhattu waan ta'eef kenna Waaqayyoo waan ta'eef amantii of keessaa qaba. Aadaa qofaa miti. Kana namoonni yeroo tokko dhiibbaa sirna gadaa, laafina sirni gadaa yeroo jirutti hallaaffise kun dhibbaatti amantiitti hirkisee amantiidhaan hacuucamaa tasgee dhiibbaa adda addaa irra gahaa ture. Ammatti garuu dhiibbaa san keessaa ba'ee of danda'ee hirreessa duraan gosaan maatiidhaan irreeffamu gadaa qofaan irreeffamu an Oromoo waliigalaa an Itoophiyaa an immoo Afrikaa ta'ee addunyaa irra darbaa jira. Kun immoo angode Waaqa angode bara gadaadha. Kanaaf ulfina guddaa of keessaa qaba jechuun barbaadetan. Ayyee egaan uummanni keenya kallattii garaagaraa irraa dhufee kaabaa kibba bahaa dhiyaa dhufee asitti irreeffata bakka tokkotti wal ga'ee tokkummaa isaa jabeessuu keessatti irreechi gahee akkamii taphata tokkummaa uummata kan keenyaa uummata Oromoo jabeessuu keessatti? Kun maal gaafii qaba? Irreessi kun tokkummaa Oromoo baa kibba jiru hunda olitti fidee tokkummaa isaa agarsiisa. Jaalala agarsiisa. Garuu safuu isaa dheegee yoo tokkummaa jennu immoo safuu isaa dheegee ta'uu qaba. Irreessi faaruu qaba, faarfannaa qaba, kadaa qaba. Abbootii malkaatiin saaqqama, abbootii gadaatiin saaqqama, ayyaantotaan saaqqama, namoota gurguddootiin saaqqama waan saaqqamuuf irreessi kun immoo irreessa milkiiti, gadaa milkiiti. Gadaa Tuulamaa hammatti Ardaa Tuulamaatti irra jirra. Gadaa milkii iddoon kun iddoo safuu abboonni keenya irraa dhiibamanii waggaa 150 boodatti deebi'ee Finfinnee irraa birmadummaa abbaa biyyummaa mulqamee waan kun ta'e hammatti immoo sirni gadaan kun kana deebisiisee walitti nu qabuu isaatiin tokkummaa olitti yaadan jedhuun hin qabu malee tokkummaa olitti ol nu agarsiisee har'a jala bultii irra jirra. Ayyee meemee akkuma isinuun kaastanii jettan uummanni kan keenya dhiibbaa sirna garaagaraatiin waggaa 150 ol asirratti irreeffatan turre waggaa lamaan kana qabsoo qarreef qeerroon godhaniin asirratti irreeffannee tokkummaan kan keenya jabaatee ture.
ammas meemee sirna safuun oromummaa baay'eetu jiru kan dhalootatti daddarbaa hin jirre kana gochuudhaaf eenyurraa maaltu eegama ergaa akkamii dabarsitu walii galatti mee akka abbaa gadaatti? Hunduu gahee keessaa qaba. Oromoo ta'ee yoo alatu sirna keessatti alatee jira. Sirna isaa, duudhaa isaa, aadaa isaa an dhiibbaa adda addaatiin gadaarraa badee fi maqeessan dhiisee qoratee lakkaawwatee safuu isaatiitti deebi'ee gadaa ofii tumsuu qaba malee gadaa ofii dhiisanii amantii biraa lallabuun kun dhiibbadha. Hin laaffisa. Gadaatti buluun oromummaadha. Sirnatti buluun oromummaadha. Oromummaa hancibsu sirna kan deebii han deebisu sirna kan hora Finfinneetti deebi'uudha yeroo dheeraaf gaafii ummataati. Gaafii ummataa abbaa biyyummaa dhiibame san sirna gadaatiin deebi'e. Siyaasa qofaan himoti han deebi'e. Sirna gadaatitu deebise. Sirnatu abbaadha. Deebisne ayidallame arratti akkanatti deemuu as keessatti afaan Oromootu dubbachuunu rakkoo ture. Uffata aadaa Oromoo uffattee deemuun rakkoo ture. Harratti garuu akka barbaaddetti kana caala ganaa hojjetaman jedhee abdii qabu. Amma sirni hoo deebi'e manni barumsaa adda addaa gaalaariin Oromoo adda addaa hoteelota adda addaa irratti hojjetamuu qaba. Oromoon waan ofii hojjechuu qaba malee anuma ormaa san faarsuun nurra hin jiru. Hankeenyaatu hojjetamee bira hin geenye. Addunyaa irratti aadaan keenya calaqqee aadaa keenyaa addunyaa irratti hin jiru. Gaalaarii tokko hin qabnu. Eerpoortota Itoophiyaa keessa jiranis addunyaa keessatti illee sirni gadaa calaqqee sirni gadaa uffanni nyaan waa hedduutu irratti hojjetamuu qaba. Ulfaan Oromoo mul'achuu qaba. Ulfaadhaan yoo bulte ulfinaan bulta. Yoo gadaan bulte gadadoodhaa baata. Biyyattiin gadadoodhaan han baatu siyaasa sobaa san dhiisee siyaasa aadaa hoo gaggeeffameetu abdiin siyaasarree hin jijjiirra mootummaarree hin jijjiirra jedhu abdiin qaba. Ayyaayya ulfaadhaa galatoomna.